guyyaan tokkoon ishee moggaasa maqaa mataa isaanii ni qabu. Torbee dhukkubbii akka hin jenne namni kamiyyuu jechuudha. Torbee dhukkubbiiwwaniiti malee torbee dhukkubbii miti. Wiixataa hanga jimaataatti gaafa lakkoofnu guyyaa 5dha. Sanbatarraa immoo walakkaa qabna. Guyyaa 5f walakkaadha. Guyyoonni kun dhuunfaatti immoo ammas moggaasaa fi hiika mataa isaanii danda'e ni qabu. Lama ilaalla jechuudha. Kan guyyaa wiixataa kana inni jalqabaa qulqullaa'uu mana qulqullummaati. Inni lammaffaan hiikni lammaffaan guyyaa kana abaaramuu balas yookaan immoo abaaramuu harbuu jenna. Sababiin isaa Waaqayyoodha. Waaqni hin abaaraa. Gooftaan keenya Waaqadha. Hin abaaraa Waaqayyo amalummaa isaatiin. Kiristoos jedha kitaabni qulqulluun gooftaan beela'ee gara eessaa deeme jedha. Gara beelessa yookaan immoo gara harbuu deeme jedha. Maaliif gara harbuu deeme? Waaqadha miti. Kottuu jedhee ajajee fiduu hin danda'u ture. Akkamittiin beela'ee Israa'eloota gabaa 5 ol yookaan nama 5,000 ol biddeen eebbisee akka nyaachise kitaabni qulqulluun ragaa ba'a. Garuu hin beela'ee jedha. Akkamitti beela'ee Israa'eloota nyaachiseera. Akkuma kana firiin balas, ijji balas yeroo nyaatanii mi'oofti. Boodarra garuu hin hadhoofti baay'ee. Inni lammaffaan guyyaan lammaffaan kibxata kan jennudha. Guyyaan kun immoo guyyaa gaaffiiti. Roobiidha guyyaa sadaffaan jechuudha. Guyyaan roobii immoo moggaasa 3 qaba. Inni arfaffaan guyyaa kamisaati. Kamisni immoo moggaasa 4 qaba. Gabaabsinee gaafa laallu. Phexros tiitinnaadhaan yookaan kasoominaan nan dhiqxuu jedhe. Yihudaan immoo maalla dhibdeedhaan miila isaa wal kaatee jalqabatti qabate. Sanbata si'uur jedhamte yookaan immoo sanbata diigamte qadaamee si'uur jedhamte beekamti jechuudha. Biraanoos keessa kan jiru gaafa cuuphaa akka diigame beekamaadha. Si'ool keessa kan jiru immoo guyyaa kana waan diigamee fi Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jettee tawaayidoon wangeelaa nu barsiisa. Kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa Sootoriyaa bakka garaagaraa ta'uudhaan qophii sagantaa dhimbiibbaa keenyaa kan hordofaa jirtan hundumtuu nagaa Waaqayyoo jiraataadhaan akkam jirtu akkam yoo nageessan. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u jennee Waaqa akka galateeffannu Waaqayyo yeroo kana hiyyame isaatii kanan nuge maqaan isaa kan ulfaateef kan nuuf haa ta'u akkuma beekamu egaa yeroo hundaa sagantaa kana sagantaa dhimbiibbaadhaan mata duree adda addaa kaasnee kan wajjin dhimbiibnu mata duree adda tokko qabannee dhiyaannee jirra. Amma keessumattuu waqtii nuti keessa jiru waqtii dhukkubbiidha waan ta'eef waqtii dhukkubbiidhaaf barnoota mana kiristaanaa keenya tokko kan wajjin ilaallu ta'a. Mata duree kanarratti kan wajjin ilaallu barsiisaa keenya kabajamaa barsiisaa Daaqoon Baacaa Nagaasaadha. Barsiisaa keenya baga nagaadhaan gara istuudiyoo keenyatti nagaan dhuftan. Isinis baga nagaan na eegdanii kabajanii waan na waamtaniif maqaa miidiyaa kanaa fi maqaa hordoftoota miidiyaa kanaatiin guddaa galatoomaan isiniin jedha. Barsiisaa keenya eegaati mata duree kana kaasuun kan barbaachiseef keessumatti torban dhukkubbii keessatti barumsa amantaa hawaasni keenya qabu hangamidha kan jedhurraa kan ka'e hubannoo wal fakkaataa akka uumnuufidha. Kanaaf gara gaaffii keenyaatti dabarra. Gaaffiin keenya inni jalqabaa irratti keessumattuu gaaffiin jalqabaa irratti kaasuu barbaadu waa'ee barumsa torbee kana wajjin wal qabsiisee torban kana keessumattuu torban kun torban dhukkubbii jedhama. Torban kana keessatti immoo guyyaan tokkoon ishee moggaasa maqaa mataa isaanii ni qabu. Moggaasa maqaa torban kana keessatti immoo guyyootan torban kana keessa jiran kana hiika isaa wajjin yoo ilaalle gabaabsinee seenuuf ibsitanii maal ta'a? Guddaa galatooma. Gaaffii baay'ee bareedaa fi murteessaa ta'edha. Yeroo isaa kan eeggatedha yaa'u. Kiristaanni kamiyyuu baruu kan qabu. Kiristinnaa keenya jireenya kiristaanummaa keessatti wanta raawwannu hundumaa fi wanta nutti himamu hundumaa maaliif akka raawwannu maal akka nutti himame beekuun dirqamadha waan ta'eef baay'ee gaariidha. Egaan akka mana kiristiyaanaa Ortodoksii waloomaa yookaan immoo Ortodoksii Tawaahidootti torbeen sooma gooftaa keenyaa isa guddichaa keessaatii torbeen xumuraa yookaan torbeen 8ffaan Hoosaa'inaa yookaan immoo torbee dhukkubbiiwwanii jedhameetu beekama. Saamuuna Himaamaat jedhama giiziidhaan jechuudha. Torbee dhukkubbii osoo hin taane torbee dhukkubbiiwwanii yoo jenne irra bareedaa ta'a jechuudha. Sababiin isaa maaliifi afaan giizii isaarraas gaafa laallu Himaamaat jedha. Himaam gaafa jennu tokkodha yookaan immoo qeenxee kan agarsiisudha. Himaamaat gaafa jennu immoo baay'ee gidiraan sun baay'achuusaa yookaan immoo dhukkubni sun baay'ee yookaan kan ta'e tokko lama sadii qofaa kan hin taane ta'uusaa kan agarsiisudha. Numaayyuu manni kiristiyaanaa keenya 13 Himaamaat Masqal yookaan immoo gidiraawwan dhukkubbiiwwan fannoo 13 jettee bakka 13tti gurguddaadhaan hin qooddi. Sanarra darbee immoo gooftaan keenya gidiraan argee keessumaatii reebamuun isaa kan inni garafame
si'a 666 akka ta'e manni kiristaanaa ni barsiisti. Manni kiristaanaa tokko tokko immoo 5,000 kan jedhan illee ni jiru. Haa ta'u garuu 5,000 haa ta'u 666 haa ta'u inni guddaan ergaan darbuu barbaade maa inni Kiristoos gidiraa hedduu akka inni simatedha jechuudha. Dhiphina hedduu dhukkubbiiwwan hedduu akka inni simatedha jechuudha. Dhukkubbiinsa tokko qofaa yookaan lama qofaa jedhamee kan murtaa'u kan daangeffamu akka hin taane jechuudha. Maaliifidha dhukkubbii hedduu kan inni simate? Maaliif dhukkubbii tokko qofaadhaan yookaan immoo gidiraa tokko qofaadhaan dhala namaa fayyisuu hin danda'u ture kan jedhu booda irratti dhufna yoo eeyyama Waaqayyoo ta'e isaatii qabaanne. Kanaaf akka waliigalaatti garuu dhukkubbiiwwan jecha jedhu akka qabannu. Torbee dhukkubbii akka hin jenne namni kamiyyuu jechuudha. Torbee dhukkubbiiwwaniiti malee torbee dhukkubbii miti. Torbee gidiraan hedduun irra ga'edha waan ta'eef jechuudha. Isa kana erga jenneeti booda torbee dhukkubbiiwwanii kan jennu immoo maal jechuudha kan jedhu maalirraa dhufee kan jedhu gaafa laallu abbaan keenya raajichi Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 53 lakkoofsa 3 hanga 5 irratti wanti inni raajee jira. Waa'ee eenyuutiif waa'ee gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiif jechuudha. Waa'ee gidiraasaa kana waa'ee dhukkubbisaa kana wanti inni raajee ni jira. Maal jedhaa? Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra kaa'ee jedha. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra kaa'e. Muddama keenyas ni baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fideetti lakkoofne jedha. Amma inni nuuf jedhee dhiphatee, nuuf jedhee gidirfamee, nuuf jedhee gindillaa cimaa sana baate, nuti garuu akka waan Waaqayyo isa rukuteetti, akka waan inni balleessaa waan qabuuf adabamee wayiitti lakkoofne jedha Isaayyaas raajii dubbata. Akka waan inni isa rukuteetti gad isa deebiseettis hin lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf waraanamee jedha. Sababa yakka keenyaatiifis hin reebamee jedha. Nuyi nagaa akka argannuufis inni hin adabame. Madaa'uu isaatiinis nuti hin fayyine jedha. Amma gaa dhukkubbii kan jennu isa kanadha jechuudha. Manni kiristaanaa bu'uura kanaani raajiin kun yookaan immoo dubbiin kun sagaleen kun kan inni itti xumura argate. Raawwii itti argate isa sanaan eenyuun gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dhala namaa fayyisuudhaaf anaa fi isiniif yookaan immoo namoota isatti amanan hundumaaf addunyaa kanaaf jechuudha. Fayyisuudhaaf gidiraan argatee dhiphina inni simate hundumaa kan ilaallatudha jechuudha. Dhukkubbii gaafa jennu, gidiraa gaafa jennu jechuudha. Isa sana kan ittiin yaadannudha jechuudha. Gidiraa nuuf jedhee simachuusaa, dhiphina nuuf jedhee simachuusaa kan itti yaadannudha jechuudha. Egaan asirratti ammas wanti nuti hubachuu qabnu torbee dhukkubbii gaafa jennu torbee dhukkubbii kana keessa kan yaadannu gidiraa gooftaadha jenneerra, dhiphina inni nuuf jedhee simate sanadha jenneerra. Kanaaf amma torbee kana keessa qofaa yaadannaa manni kiristaanaa torbee kana keessa qofaa yaadatti. Ammoo gooftaan gidiraa kan hin argite torbee kana keessa qofaadha kan jedhu immoo beekuu qaba kiristaanni kamiyyuu jechuudha. Akkas miti. Gooftaan keenyas gidiraa kan hin arge torbee kana keessa qofaa miti. Yeroo dhalatee kaasee dhaloota isaatii kaasee mooticha Heroodisiin ari'atamaa tureera. Ari'atamuunsaa gidiraadha isaa fi mootiin raajiin biyya isaattiin kabajamu jedhee akkuma dubbate biyya keessatti dhalate keessatti kabaja hin arganne, ulfina hin arganne, simannaa hin arganne, jaallatamummaa hin arganne, baqaan yookaan immoo bibir'anaadhaan jiraataa ture bara jiraataa ture keessatti jechuudha. Ajjeesuudhaaf barbaadaa turanii, gaadaa turanii, iyyaafachaa turanii, doorsisaa turanii, akkas goona jechaanii turanii, dhagaa itti fudhataa turanii. Soo kun gidiraadha jechuudha. Namni tokko gidiraa kan jedhamu qabamee waan mana hidhaa galeef yookaan immoo qabamee waan ajjeefameef qofa miti. Biyya keessatti dhalate keessatti mirgi namummaa isaa eegamee fi kabajamee hin jiraatu taanaan namni tokko bibir'achaa jiraata taanaan, godaansaan jiraata taanaan, baqachaa jiraata taanaan inni sun gidiraadha jechuudha. Inni sun dhukkubadha jechuudha. Soo gooftaan keenya dhaloota isaarraa kaasee kana hundumaa dabarseera waan ta'eetiif gidiraan isaa torbee kana keessa qofaa kan jalqabame miti yookaan immoo addumatti immoo guyyaa kamisaa qabamee hanga jimaataa du'utti kan inni raawwate sana qofaa miti gidiraa Kiristoos gaafa jennu jechuudha. Isa sanas hin dabalata. Ammoo manni kiristaanaa immoo torbee kana keessa qofaadha gidiraasaa kan ishee yaadattoo jennes immoo lakki. Manni kiristaanaa yeroo hundumaa Kiristoos isheedhaaf jecha namootaaf jecha addunyaa kanaaf jecha gidiraa simachuusaa dhukkubbii simachuusaa sirriitti ni barsiifti bara baraan jechuudha. Hanga yoomitti hanga dhufaatii isaatti jechuudha. Hanga inni dhufee ishee fudhatutti gidiraa isaanii lallabde jechuudha. Kanaafidha qulqullichi Phaawulos nuti garuu isa fannifame Kiristoosiin lallabne kan inni jedhe jechuudha. Isa moosifame jedhe miti amma. Isa aangoo kennameef jedhe miti. Isa fannifame eessarratti biyya lafaa irratti jechuudha. Isa gidirfame, isa du'e isa sana lallabnaa jedhe. Manni kiristaanaa lallabni ishee kan biraan hin jiru kanadha jechuudha. Dhukkubsachuusaan lallabdii hin barsiiste jechuudha. Egaan kanaaf torbee kana keessa waa'ee kanaatu yaadatama. Egaan torbeen kun akkuma jalqabaa tuquuf yaadde torbee gooftaa keenya tsooma gooftaa keenyaa keessaati isa xumuraati. Manni kiristaanaa itti dabaltee kan tsoomtudha jechuudha. Akkuma beekamu tsoomni gooftaa guyyaa 40 halkan 40dha. Nuti garuu kan tsoomnu guyyaa 55dha.
Guyyaan torbaa inni jalqabarraa sooma hiriqaal kan jennu maaliif akka itti dabalame yeroo biraa ilaallee irra jedhee namana. Ammas torbee inni kun immoo maaliif itti dabalame kan jedhu immoo dhukkubbii gooftaa itti yaadachuudhaaf manni kiristaanaa abboonni hayyoonni seeratumanii itti dabalanii jechuudha. Gidiraa gooftaa keessatti yaadannaa jedhanii jechuudha. So torbeen kun gaa sanbanni hoosaa'inaadha yookaan dilbatni jechuudha. Hoosaa'inaadha. Hoosaa'inaa jechuun gooftaan ulfinaan kabajaan harreerra taa'ee mallattoo nageenyaa kan taate harreerra taa'ee gara Yerusaalem kan itti gale. Fakkeenyaaf harreerra taa'uun mallattoo nageenyaati bara kakuu moofaa keessaa jechuudha. Namni tokko harreerra taa'ee yoo sitti dhufee nageenya labsaa jira. Gammachuu labsaa agarsiisaa jira jechuudha. Fardarra taa'ee yoo sitti dhufe garuu waraana labsaa jira. Namni tokko kun mallattoo bara kakuu moofaa keessadha. Kanaaf gooftaan keenya fardarra taa'uu dadhabee miti. Yookaan immoo waan biraarra taa'uu dadhabee miti. Harreerra taa'uu kan inni filateef mootii nageenyaa ta'uusaa mirkaneessuudhaaf harreerra taa'ee Yerusaalemiin galee hoosaa'inaa jedhama guyyaan sun. Sanbata sana sa'aatii 6 kaasee guyyaa isaa keessaa jechuudha. Sa'aatii 6 kaasee hanga jimaataatti immoo torbee dhukkubbiiwwanii yookaan immoo saamunaa himaamaat kan jennu isaan kanadha torbee kanadha. Guyyaa meeqa jechuudha? Guyyaa 5 fi walakkaa jechuudha. Wiixata hanga jimaataatti gaafa lakkoofnu guyyaa 5dha. Sanbatarraa immoo walakkaa qabna guyyaa 5 fi walakkaadha. Akka waliigalaatti jeneraalii gaafa ilaallu guyyaan kun fakkeenya bara kakuu moofaati. Baroota 5,500 sanadha jechuudha. So fakkeenya sanaadha. Bara sana dukkana keessa turame, bara sana gidiraa keessa turame, bara sana dhiphina keessa turame. Kanaaf dhiphina sana keessa akka jirutti yaadatama yaadannoodhaan jechuudha. Ndaa'um tajaajilli mana kiristaanaa keenyaallee bara sana kan nu yaadachiisu dhiittaa seexanaa jala dhiittaa diiyaabiloos jala kan jiru ta'uusaa kan nu yaadachiisudha jechuudha. Gidiraa gooftaa keenya kan itti yaadannu nuuf jedhee dhiphachuusaa jechuudha. Ndaa'um kiristaanonni akkaataan sooma keenyaallee akkaataan sagada keenyaallee akkaataan deemsa keenyaallee hin jijjiirama yeroo kana keessa jechuudha. Kiristaanonni jaalala Kiristoosiif qaban yookaan immoo dhukkubbiisaa kanaaf madaa'uusaa kanaaf gidiraasaa kanaaf iddoo guddaa kennuurraan kan ka'e miila qullaa kan deeman ni jiraatu. Hanga galgalaatti kan homaa tokko hin qammasne galgala immoo akaayii qofaa yookaan immoo mulluu qofaa kan nyaatan ni jiraatu. Torbee kana guutummaa ishee jechuudha. Akkuma kana immoo guyyaa 2-3 illee walitti fufanii immoo kan soomanis ni jiraatu jechuudha. Eebba argachuudhaaf Kiristoosin immoo ittiin yaadachuudhaaf jechuudha. Gaddi inni ajajamu isa kanadha wanti ta'eef Ndaa'um gadda isa eeyyamamuu fi gaddi hin eeyyamamne kitaabni qulqulluun hin kaa'a. Namni tokko gadduu qaba gadduu hin qabu. Lamman isaa jechuudha. Gaddi isa kamidhaa? Moota walda Egzaabeer yookaan immoo du'a ilma Waaqayyoo yaadatanii gadduun gidiraasaa yaadatanii gadduun kan eeyyamamudha jedha. Moota samaa'itaa yookaan immoo du'a wareegamtootaas yaadatanii gadduun kan eeyyamamudha jedha kitaabni qulqulluun jechuudha. So Kana achitti garuu fira qoonna jalaa du'ee obboleessan dhabee haadhan dhabee abbaan dhabee jedhanii gadduun akka hin barbaachifne manni kiristiyaanaa hin barsiisti. Kanaaf kiristiyaanonni isa kana giddu galeessa godhachuudhaan torbee kanaa dhukkubbii kiristoosiin bifa adda ta'een yaadatu jechuudha. Manni kiristiyaanaa keenya bifa adda ta'een yaadatti. Bifa adda ta'een ijoolleen ishee akka dubbii kiristoos kana yaadatan ni barsiisti jechuudha. Akka waliigalaatti egaa moggaasa kana qaba. Tokko tokkoon immoo guyyaa 5 fi guyyaota 5 guutuutu jiru jenneerra as keessa. Guyyoonni kun dhuunfaatti immoo ammas moggaasaa fi hiika mataa isaanii danda'e immoo ni qabu. Isaan kan immoo ilaaluunis gaariidha akkuma kaastan jechuudha. Kana gaafa jennu gaa guyyaa inni jalqabaa wiixata yookaan immoo akka naannootti afaaniin garaagara wiixata yookaan dafinoo kan jedhan jiru, aggoo kan jedhan ni jiru. So kun akka bakka bakkichaatti garaagaraa qoda naannootti jechuudha. Akka waliigalaatti garuu wiixata jennee fudhanna maaliif afaan waltaawwaansaas wiixata waan ta'eetiif jechuudha. Guyyaa jalqabaa sanbataa guddaatti aanee yookaan dilbatatti aanee kan dhufu sanaa jechuudha. Guyyaan kun akka mana kiristiyaanaatti yookaan immoo torbee kana keessatti moggaasa lamaan beekama. Yaa moggaasa hedduudhaan ibsama akka mana barsiifataatti. Garuu immoo nuti isa ijoo ta'ee fudhanneetu yeroo keenya qusachuufis jecha lama ilaalla jechuudha. Kan guyyaa wiixataa kana inni jalqabaa qulqullaa'uu mana qulqullummaati. Manni qulqullummaa guyyaatti qulqullaa'edha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gara mana qulqullummaatti ol seenee warroota mana qulqullummaa keessatti daldalan manni koo mana kadhannaati, manni abbaa koo mana kadhannaati, mana galateeffannaati, mana waaqeffannaati. Isin garuu mana daldalaa gootanii achi keessatti horii gurguruu, keessumaatti horii aarsaadhaaf namoonni aarsaadhaaf dhiyeessan isaan immoo ishee huqqattuu ishee aarsaa dhiyeessu isa furdaasaa immoo gatii guddaatti gurguratu namoonni achi keessa turan jechuudha. Gugeen achi keessatti aarsaadhaaf dhiyaattu hoolonni dhiyaatan hatanii dhoksanii gurguratu ture jechuudha. So gooftaan keenya isin akkamittiin akkas gootu jedhee qaccee fo'ateetu jedha. Qaccee fo'atee jedha. Ofii fo'atee osoo hin taane duuka bu'ootatu fo'eefi jedha kitaabni qulqulluun hi'aan dimtaa irratti jechuudha. Garuu immoo duuka bu'oonni isa fo'anii kan loltuun yookaan immoo jala deemtuun hojjete mootiidhaan yookaan immoo isa hoogganuun dubbachuun amaleeffannaa kitaabaati waan ta'eef
qaccee fudhatee jedhee barreessa jechuudha kitaabni qulqulluun. So qaccee sana fudhateetu mana qulqullummaa keessaa gara fee isaan baasee jedha. Asirratti wanti hubachuu qabnu gooftaan keenya yeroo darbee torbee sadaffaa mikuraab jennee ilaalleerra. Mikuraab irrattis gooftaan mana qulqullummaa akka inni qulqulleesse baranneerra. Kan immoo mana qulqullummaa seenee warra daldalan akka baase. Waliin dha'uu yoo jenne waliin dha'uu si'a lamadha gooftaan kan inni qulqulleessee jechuudha mana qulqullummaatti kan inni seene. Inni jalqabaa Qaana Galiilaatti ajaa'iba akka hojjeteen yeroo tajaajila isaatti seenee Faasikaa isa jalqabaa. Ayyaana Faasikaa isa jalqabaa kabajuudhaaf gara Yerusaalem gara mana qulqullummaa yeroo deemedha. Gooftaan keenya biyya lafaarra hamma turetti Faasikaa 4 kabaje. Yookaan immoo ayyaana Yihuudotaa 4 kabajee arfaffaa irratti inni fannifamee jechuudha. 3 noormaalii kabajee arfaffaa irratti immoo Faasikaan kakuu haaraa hundeeffamee jechuudha. So isa jalqabaa mana qulqullummaa isa jalqabaa kan inni qulqulleesse Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:16 irratti akka galmaa'ee jirutti jechuudha. Jalqaba gara ayyaana Faasikaa kabajuuf yeroo deemedha inni sun jechuudha. Amma immoo ergaa harree yaabbatee Hoosaa'inaa jedhamee gara Yerusaalem seenee immoo bulee isaa immoo wiixata kana immoo jechuudha. Kan inni qulqulleessedha. Inni kun immoo jechuudha. Kanaatiif guyyaan jalqabaa yookaan immoo wiixanni kun hiikaa isa jalqabaa yookaan moggaa isa jalqabaa irratti qulqullaa'uu mana qulqullummaa jenneetu ilaaluu dandeenya jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 12 hanga 22 irratti hin arganna. Akkasumas Maarqos 11 12 hanga 24 fi Luqaas 19:46 irrattis hin arganna jechuudha kana. Isa kana achirratti hin arganna. Inni lammaffaan hiikni lammaffaan guyyaa kana abaaramuu balas yookaan immoo abaaramuu harbuu jenna. Harbuu yookaan immoo balas muka jedhamtudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sanbata Hoosaa'inaadhaan Yerusaalemiin erga seenee booda achi ba'eetu gara Bitaaniyaa deeme. Sana booda Bitaaniyaa keessaatii immoo gara magaalaatti gara Yerusaalemitti deebi'aa osoo jiru buleessaa jechuudha gaafa wiixataa kana osoo deebi'aa jiru beela'ee jedha. Beela'ee maalidhaa kan jedhu hiika isaatti hin dhufnaa akka waliigalaatti garuu caqasichi kallattiidhaan kan inni jedhu yoo fudhanne bareedaadha jechuudha. Caqasootuma amma caqasee kan qulqullaa'uu mana qulqullummaa wajjin wal qabatee jira ergaan kun wanna ta'eetiif jechuudha achumarraa arganna. Hin beela'ee waan beela'eef immoo halaalatti muka harbuu baay'ee lalistee jirtu tokko baalli ishee bareedu tokko lalistee jirti mukti harbuu kun baay'ee bareeddi argee bakka muka harbuu kanarraa firii hin dhabu. Kanaaf beela koo itti damdamachuudhaaf yookaan immoo itti obsuudhaaf dhaqeetaan achirraa kutadha jedheetu itti adeemee jedha. Gaafa bira ga'u garuu mukattiin baaluma isheetu lallisee bareeddi malee firii hin qabdu. Waan nyaatan hin qabdu. So beela isaaf hin taane jechuudha. Egaan gooftaan keenya yeroo kana egaa mukattii kana firii akka isheen hin qabne waan argeef hin abaare. Firiin akkasiif hin baane lammaffaa firiin argatiin firiin godhatiin jedhee yookaan immoo ija hin godhatiin jedhee abaaree jedha. Egaa asirratti hiikaa itti kennuun barbaachisaadha. Sababiin isaa Waaqayyoodha. Waaqni hin abaaraa. Gooftaan keenya Waaqadha. Hin abaaraa Waaqayyo amalummaa isaatiin. Banagaraachillee jechoonni akkasii kitaaba qulqulluu keessatti yeroo baay'ee Waaqayyo hin ibsine amalummaa Waaqayyo wajjin hin deemne kan barreeffaman jiru kitaaba qulqulluu keessatti. Maal ibsuu barbaade? Fakkeenyaaf amma Waaqayyo hin gaabbee jedha seera uumamaa irratti. Nama uumuutti gaabbee jedha. Waaqayyo hin gaabbaa amalummaa isaatiin hin gaabbu. Waaqayyoon gaabbu jechuudha. Waaqayyo hirrafaa Waaqayyo hirrafu Waaqayyo jechuudha. So maaliif barreeffaman kan jedhu ergaa sana ilaaluun gaariidha. Akkuma kana fakkeenyaaf yeroo Addaamii fi Hewaan jannata keessaatii yakkanii ba'anitti Waaqayyoon abaaree miti ree bofas hin abaaree Hewaaniinis Addaamiinis hin abaaree abaarsa sana 5,500 irra ture waan ta'eef jechuudha. Hin abaaraa Waaqayyo lakki. Maal agarsiisuu barbaade hin abaaree kan jedhu iddoo sanatti akka galumsaatti ilaalla. Yakki sun cimaa ta'uusaa, yakki sun Waaqayyoon kan mufachiise ta'uusaa, yakki sun Waaqayyoon bakka Waaqayyoof kan hin mijanne walumaa galatti Waaqayyootti kan hin tolle, Waaqayyoon kan gaddisiise ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Olaantummaa yookaan immoo guddina cimina yakka sanaa agarsiisa jechuudha. So akka sanatti hubatamaa kitaaba qulqulluu keessatti jechuudha. Kanaaf asittis harbuu hin abaare gaafa jedhu maal jechuudha? Itti gaddeedha bakka walumaa galatti itti gaddeenni jalqabaa jechuudha. Itti gaddee barbaadee irraa beela'ee irraa nyaachuudhaaf irraa soorachuudhaaf dhaqee garuu hin arganne hin gaddee kanaaf bakka. Kanaaf firiin argatiin jedheeni kan jedhu jira. Egaan hiikatti gaafa dhufnu harbuu kan jedhamti kun ayyoonni mana kiristiyaanaa akka nuuf hiikanitti beeta Israa'el yookaan immoo mana Israa'el jedhanii hiikusa jalqabaa irratti jechuudha. Mana Israa'elidha. Firii kan jedhame immoo amantaa hojii gaarii, amantaa fi hojii gaariidha jechuudha. Hojii gaarii akkuma beekamu gaa kitaabolee qulqullaa'oo keessatti akka nuuf galmaa'ee beeta Israa'el kan jennu yookaan immoo saboonni Israa'el saboota Waaqayyoo jedhamanii beekamu. Ahizaaboota irraa adda ba'anii jechuudha. Warra dhagna qabatan fakkeenyaaf Ibroonni jechuudha. Warra dhagna qabatan warra seera Waaqayyootiin bulan warra Waaqayyo isaan geggeessudha.
Warri kaan immoo ahizaabonni immoo jiru warri dhagna hin qabanne warri seera waaqayyoo immoo hin beekne immoo jechuudha. Amma gaa ወደ ወገኖቹ መጣ gara lammiisaa yookaan immoo gara fira isaa dhufee jedhamtee kitaabni qulqulluun Kiristoos gara Israa'elootaa dhufe gara eenyu jechuudha gara warra kan isaa ta'anii saboota koo warra jedhu jechuudha. Warra isaaf jilgeenfatan warra isa waaqeffatan Museedhaan iyyuu dhaqeeti saboota koo Gibxii naa baasii naa waaqeffatanii saboonni kun jedhamaniire saboota koo jedhe na kanaaf saboonni Israa'el kun saba waaqayyoo jedhamu. Haa ta'u garuu Kiristoos gaafa gara isaanii dhufu maal irraa barbaadee dhufe? Hojii gaarii irraa barbaadee dhufee ture, amantaa irraa barbaadee dhufee ture. Isaan garuu kan hin qaban. Firii kan hin buusne turan. Hin buusne. Maqaadhumaanii saba waaqayyoo jedhamu. Israa'el jedhamu. Israa'el jechuun immoo saba waaqayyoo kan immoo garee waaqayyoo kan ta'e jechuudha hiikumti isaa mitiire. Kanaaf maqaama kanaan qofaatti waamamu malee firii hin qabani ture yookaan immoo hojii gaarii hin qabani. Akkasuma danda'amu wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 46 gaafa ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni waa'ee dhugaa barsiisu eessaa dhuftee nu barsiistan sanyii Abrahaamidha ijoollee Abrahaamidha jedhamaniire ijoollee Abrahaam yoo taatan hojii Abrahaamiin hojjedhaa jedhaniin amma akkasumaan maqaadhumaan jechumaan qofa ijoollee Abrahaam sanyii Abrahaam jedhuurraan kan hafe isaan hojii Abrahaamiin qaban hojii gaarii hin qabanii jechuudha hojii qajeelummaan qaban isa kana irraa dhabe waaqayyo yookaan immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha so kana waan irraa dhabeef immoo harbuttiidhaan maal jedhee bara baraan ija hin godhatiin jechuun isaa gaa Israa'elootaan warra hojii gaarii irraa dhabe kanaan warra isa simachuu didan kanaan inni isaaniin fayyisuudhaaf dhufeenaan simachuu didan itti amanuu didanii jechuudha. Akka yaada isaatti deddeebi'uu fi waan didanii fi kana booda si keessaatii kan natti amanu hin ba'inii jedhe. Dhugumas immoo yeroodhaaf bara sana kitaabni qulqulluus akka raagaa nu bahu maatiiwwan 120 fi kanneen akka Phaawulos faatuu itti amaneerraan kana fi Yihuudoonni baay'een isaanii itti amanne hanga har'aatti iyyuu itti amanne jechuudha. So kana ibsuudha ergaan isaa inni jalqaba jechuudha. Kanaatiif sanyiin si keessaan bahin gaafa jedhamu kan amanu yookaan immoo kan waaqadha inni anaaf jedhee dhufee anaaf jedhee fannifame anaaf jedhee du'ee kan jedhee amanu si keessaa hin bahinii ergaa jedhu kan of keessaa qabudha jechuudha. Asirratti wanti nuti tuqnee darbuu qabnu tokko jira. Kiristoos jedha kitaabni qulqulluun gooftaan beela'ee gara eessaa deeme jedha gara beelessa yookaan immoo gara harbuu deeme jedha. Maaliif gara harbuu deeme waaqadha miti kottuu jedhee ajajee fiduu hin danda'u ture hin danda'a ture. Harbuttii sanaan ka'i kottuu nan beela'eeti firii naa fidii jedhee ajajuu danda'a ture. Maaliif deemee gara sanaa kan jedhu ergaan nuti qabachuu qabnu jira. Inni jalqabaa nama ta'ee dhufuusaadha. Gara isaa deemuunsaa kasoomina agarsiisuuf jechuudha yookaan immoo gad of qabummaa agarsiisuufidha. Kana malee immoo yeroo addaam yakkee muka firee belesiin nyaatee yakkee muka jala dhokate sanatti addaam eessa jirta jedhee ofiisaa gara isaa deeme mitiire kan gara isaa deeme anadha gara belesana yookaan immoo gara addaam jiru sana kan deeme anadha jedhee agarsiisuudhaaf icciitii sana ibsuudhaaf akka ta'e manni kiristaanaa yookaan immoo hayyoonni mana kiristaanaa ni barsiisu jechuudha. Kana malee immoo foon dadhabaa kan uffate ta'uusaa yookaan immoo foon homaa hin beekne kan uffate ta'uusaa agarsiisuufidha. Indaa'um kan inni beela'eef iyyuu saaba sanaaf mitiire waan inni beela'u ture ko kan inni beela'eef saaba maaliif saaba foon ta'eef yookaan immoo foon uffateef fooniin waan jiruufidha. Fooniin beela'e malee waaqummaadhaan hin beela'u ture waan ta'eef jechuudha. So isa kana akkasittiin ilaaluu danda'u qabna. Indaa'um abbaan keenya qulqullichi Yohaannis immoo Yohaannis afaan warqee jechuudha. Inni immoo kutaa kitaaba qulqulluu kana gaafa hiiku waan bareedaa wayii jedhee hiikannis. Inni namoota 60 buddeen xiqqoo nyaachise jedha bifa gaaffiitiin jalqaba. Inni namoota 60 buddeen xiqqoo nyaachise jedha. Inni kattaa gogaa keessaa bishaan burqisiisee obaase Israa'eloota jedha. Inni samiirraa mannaa roobsee isaan nyaachise jedha. Akkamittiin beela'ee jedha. Akkamittiin beela'ee Israa'eloota gabaa 5 ol yookaan nama 5,000 ol buddeen eebbisee kan nyaachise kitaabni qulqulluun ragaa ba'a. Garuu hin beela'ee jedha. Akkamitti beela'ee Israa'eloota nyaachiseeroo. Akkamittiin firii muka harbuu barbaacha deemee jedha. Jedheetu deebii immoo gaafa ofiisaatii immoo deebisu maal jedha. Lakkii jedha. Inni kan inni beela'ee jaalala namaati malee muka ija harbuu miti jedha. Qulqullichi Yohaannis afaan warqee. Inni kan inni beela'e jaalala namaati. Inni kan inni beela'e hojii gaariidha. Inni kan inni beela'e qajeelummaa eenyurraa dhala namaarraa jechuudha. Har'as Waaqayyo kan nurraa beela'a. Yeroo sana qofaa miti ko. Har'as anaa fi sinirraatii maatii isaa irraatii kana hin beela'a Waaqayyo jechuudha. Maaliif jaalala hin qabnu wanna ta'eef. Maaliif firii hojii gaarii argamsiisaa hin jirru wanna ta'eef jechuudha. So kana nurraa beela'a Waaqayyo har'ayyuu jechuudha. Isa kana beela'ee jedha. Waaqummaan qaama fooniitiin gara mana lubummaa kakuu moofaa dhufee jedha itti fufee. Waaqummaan qaama fooniitiin gara eessaa dhufe mana lubummaa kakuu moofaa dhufee jedhe. Achi gaafa dhufu garuu mana lubummaa sana keessaati jedhe. Kitaabuma argate malee
luboonni sun sadarkaa lubootaati hangafa lubootaatti hojii gaarii hin qabanii akka kitaabni jedhutti hin jiraatanii dhuguma Yihuudoonni yookaan immoo liqaanii kaayinaatti kan jennu hangafni lubootaas ta'e luboonni kitaaba sana hinuma dubbisu seera ooriitti isaan dubbisanii hiika isaa andimtaa isaa wajjiniin beekuurraan kan hafe jireenyaan hin agarsiisan ture jechuudha. So isa kana irraa dhabee jedheetu isa sana agarsiisa. Kanaaf immoo firii hin argatiin jedhee kan hin dhabaare immoo lubummaan warra sanaa lubummaan warra kakuu moofaa sun inni bu'aa gaariin buufne sun kan daangeffame ta'uusaadha. Kiristoosii asitti akka asin dabarre ta'uusaa daangesse jedheetu sirriitti ifa godhee nuuf ka'a jechuudha. Abbaan keenya qulqullichi Yohaannis. Egaan gama biraa immoo jedhu hayyoonni immoo ammas gaafa hiikanii cubbuu balasiin qabee cubbuu abaaree jedhu. Balasiin qabeetu cubbuu abaare. Akkuma beekamu gaa baalli harbuu yookaan immoo baalli balas baay'ee babal'atti. Cubbuunis akkuma kan addunyaa kana irratti guuttee turte bal'attee jedhu gaafa hiikan jechuudha. Akkuma kana firiin balas ijji balas yeroo nyaatanii hin mi'oofti. Boodarra garuu hin hadhoofti baay'ee. Cubbuunis akkuma kana yeroo hojjetanii namatti tolti. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa ejjuu itti gammada. Gaafa machaa'u hin gammada. Gaafa nama ajjeesu gammaduu danda'a namni tokko. Boodni ishee garuu hin hadhoofti. Gadda qabdi. Waan hadhaa'u gadda jechuudha. Maafan akkas godhee boqoo nama buusisti. Dhumarra deemtee immoo baay'ee kan hadhaa'u maal nama dhaalchisti? Si'ooliin nama dhaalchisu yookaan immoo abidda bara nama dhaalchisti jechuudha. So kanaatiif cubbuu abaaruusaadha. Cubbuun kana booda ijoollee koo keessatti hin argamin yookaan immoo Israa'eloota keessatti cubbuu hin argamin. Warra natti aman irratti cubbuu hin argamin jedhee cubbuu nurraa abaaruusaadha. Cubbuu nurraa gogsuusaadha. Kana qofaa immoo miti gara namaa dhufe miti gara cubbamootaa dhufe. Cubbamoota fayyisuuf gara cubbamootaa dhufe gaafa dhufu dhalli namaa hundumtuu cubbuu hojjechuu malee qajeelummaatti goruu didee kanaaf cubbuu sana abaare. Kanaan immoo cubbuun sababa Addaamiinis nutti dhufe Kiristoosiin akka inni nurraa cite akka inni nurraati daangeffame isa sana barsiisuufidha jedhaniitu manni kiristaanaa keenya ni barsiisti jechuudha. Egaan walumaa galatti gaa torbee kana keessa kan nuti ilaallu isa kanadha jechuudha. Karaa Kiristoosiin cubbuun karaa Addaamiin nutti dhufe duuti karaa Addaamiin nutti dhufe karaa Kiristoosiin nurraa barbadaa'uusaa yookaan nurraa daangeffamuusaadha jechuudha. Kanaafuu seenaa guyyaa jalqabaa kanarratti gaa kan nuti barannu maa inni ergaa gabaabduu kiristaanotaaf kan dabarsuu qabnu jechuudha. Moggaasni isaa kana fakkaata, hiikni isaa kana fakkaata. Garuu immoo maalirraa baranna kan jiru ergaa gabaabaanii keessumaati balas kanarraati jechuudha. Hiika lama laallee mana qulqullummaa keessatti waan gaarii hojjechuu qofta akka barbaachisaa ta'e yookaan immoo manni qulqullummaa bakka waaqeffannaa qofaa akka ta'e amma namoonni tokko mana qulqullummaa keessa qiddaasa irra dhaabbatanii maal akka isaan hojjetan isuma arginudha jechuudha. Sirna tajaajila wangeellitu barsiifamuu maal akka isaan hojjetan jechuudha. Inuma argina mana keenya keessatti. Sun akka hin barbaachifne manni waaqayyoo mana waaqeffannaa qofaa akka ta'e manni waaqayyoo mana kadhannaa qofaa akka ta'e manni waaqayyoo bakka itti dubbiin hafuuraa fi hafuuraa qofti dubbatamu qofaa akka ta'e beekuu qaba kiristaanni kamiyyuu jechuudha. Isa kana ilaallaa. Isa jalqabaa irratti dhimma balas irratti immoo kiristinnaan keenya kiristinnaa baalaa qofaa akka hin taane. Balas sun yookaan harbuun sun firii kan hin qabne baala qofaa taatee lalistee mul'atte Kiristoositti. Har'as baay'een keenya kiristinnaa uffataa yoo ta'e hiikan qabu. Kiristinnaa qamisii yoo ta'e kiristinnaa akkasumaan fannoo irra raafachuu kiristinnaa akkasumaan naxalaa uffachuu yoo ta'e fakkeenyaaf amma torbee kana keessa amma miila qullaa deemnaa hin soomnaa maal jennaa sirni kadhannaa keenya hin dabalaa hammi sagaluu keenya hammi beela'uu keenya hin dabalamni. Sun firii wajjiniin ta'uu qabaadha. Bakka laphee cabee wajjiniin jechuudha. Aarsaa nuti kenninu yookaan immoo wareegni nuti dhiyeessinu aarsaa laphee cabee wajjiniin ta'uu qaba. Kiristinnaan keenya kiristinnaa firii godhatee ta'uu qaba. Kan baalaa qofaa akka hin taane kan jedhudha. Inni lammaffaan guyyaan lammaffaan kibxata kan jennudha. Gaggabaabsaa deemna gaafa danda'amaa ta'etti guyyaan kun immoo guyyaa gaaffiiti. Akkuma dura kaase hiika bal'aa qabaachuu danda'a garuu nuti yeroo keenyaan fayyadamuuf waan ijoo ta'e kaafanna. Ijoo kaasnee gabaabsinu. Guyyaa gaaffii kan jennu fariisonni gooftummaa gooftaa keenyaa irratti shakkii waan qabaniif guyyaa isaa itti gaaffii isaaf dhiyeessanidha jechuudha. Maal jedhanii hojii hojjettu kana ajaa'iban hojjetu hin argu barumsa isaa barumsa qajeelaa ta'uusaa hin beeku yookaan immoo akkaataa inni itti barsiisu akkaataa warri duraa isaan barsiisaa turan irraa adda ta'uusaa dhugaa ta'uusaa hin beeku hubataniiru. Garuu waanuma shakkaniif fudhachuma waan hin barbaanneef ta'ee jedhanii jechuudha dhiba'aniidhuma. Wanta gootu kana ajaa'iba hojjettu kana barumsa barsiistu kana osoo qaama mootummaa hin eeyyamsiisin osoo hangafa lubootaa hin eeyyamsiisin isa barsiistu kana aangoo eenyuutiin gootaa jedhanii gaafatan. Amma rakkoon isaanii inni guddaan maa inni kiristoosumaan xalafuudhaaf yookaan kuffachuuf malee amma wallaalanii miti. Karaa ittiin isa qaban waan barbaadaniif jechuudha. Gaaffii kana gaafatanii kiristoosis gaaffiidhaan deebisee fi sinittan hima rakkoon qabu maaliin akkan hojjedhu maaliin akkan barsiisu sinittan hima garuu jedheeniin. Anis gaaffii tokkoon sin gaafadhaa gaaffii sana yoo naa deebistan siniif hin deebisadha. Gaaffiidhaan deebisuun waanuma jirudha jechuudha. So maal jedheeni cuuphaan Yohaannis cuuphee
samiirraati moo lafarraatidha eessaatidha jedhaniin. Amma kiyyoo gidduu galanii jechuudha. Sababiin isaa amma Yihudoota keessaa muraasni Yohaannisiin akka raajaatti yookaan immoo akka masichaatti ilaalu turan. Fudhataniiru bakka simataniiru Yohaannisiin jechuudha baay'ee jaallatu. Muraasni immoo hin amanne. Amma yoo ka'anii samiirraatii jedhanii sammuu maaliif hin amanne jedhaniin gooftaan maaliif fudhachuu diddanii jedhaniin. Yoo immoo lafarraati jedhanii warra amanan sanatu irratti ka'a. Kanaaf sodaatanii maal jedhanii hin beeknu jedhanii. Eessa akka ta'e hin beeknu jedhanii. Egaa isin hin beektan ta'e anis isinitti himuu jedhe bakka hin cufee jechuudha. Kanarraa immoo maal barannaa Kiristinnaa jireenya kiristinnaa keenya keessatti karaa tokkonis karaa lamaanis gaaffii nutti dhufuu danda'a. Gaaffii deebisuudhaaf kan qophoofne ta'uu qabna jechuudha. Gaaffii deebisuudhaaf kan qophoofne ta'uu qabna. Akkamittiin deebi'a gaaffiin sun? Ta'ee jedhee jal'isee gaaffii kan fidu jira. Dogoggorsuudhaaf yookaan immoo nu kuffisuudhaaf kiristinnaa keenyatti nu dogoggorsuudhaaf jechuudha. Beekaa waan sirrii akka ta'e beekaa garuu akka nuti kiristinnaa keessaa dhabamnuuf akka nuti daandii jireenyaa kana keessa ala baanuu fi gaaffii jal'inaa kan nutti fidu jira namni. So yeroo sana akkamittiin deebisuu danda'u qabna kan jedhu sana beekuun akkuma abbaan keenya qulqullichi Phexros dubbate egaa ergaa isaas tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti gaaffii deebisuuf kan qophoofsan ta'a akkuma jedhe qophoofnee taa'u akka qabnu isa kaan nu barsiisa. Inni kan biraani roobiidha guyyaa sadaffaan jechuudha. Guyyaan roobii immoo moggaasa 3 qaba. Jalqaba guyyaa marii Yihuudotaa jedhama. Yihuudoonni gooftaa qabuudhaaf kan irratti mari'atan. Bargit Yihuudoonni sanirraas mari'ataa turan yeroo hedduu. Garuu mari'atanii mariin isaanii immoo guyyaatti raawwii argatedha jechuudha. Guyyaan itti isaaniif milkaa'e. Guyyaa marii jedhama kanaaf. Lammaffaa guyyaa walii galtee jedhama ammas. Guyyaa walii galtee immoo kan jedhame immoo marii sanarratu jiranii mari'ataniiru akkamitti qabna jedhanii namoonni hedduun duukaa bu'uuti namnoon jeeqama lammatamu ayyaanni dhufaa jira ayyaana kana jala immoo jeequmsi hin ka'a jedhanii otoo isaan sodaatanii roobmanii akkamittiin qabanna jedhanii yaadanii Yihuudaan duuka bu'oota Kiristoos keessaa inni qarshiin isa mo'e tokko Yihuudaan fiigee gara isaanii dhufe qarshii 30 waadaa galee walii galanii jechuudha dabarseensi ni kenna guyyaa walii galtee sin jedhama sadaffaa irratti immoo guyyaa foolii gaarii yookaan immoo urgooftuu gaarii sin jedhama guyyaatti gooftaan shittoo dibamedha jechuudha isa kanas manni kiristiyaanaa keenya ni barsiisti jechuudha. Egaan wangeelaa Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 3-5 26-14 gaafa ilaallu caqasa kan arganna kitaabolee qulqulluun yookaan immoo wangeelaawwan arfan sana hundumaa barreessaniiru waan ta'eef jechuudha. Guyyaa roobii kana egaa Yihuudoonni irratti mari'atanii guyyaa isaan marii isaanii kana mikira Ayhuud jenna yookaan immoo guyyaa marii Yihuudotaa guyyaa walii galtee Yihuudotaa guyyaa akkasumas gooftaan shittoo dibamee Maariyaam isheen cubbamtuttiin sun guyyaa isheetti shittoo dibdedha jechuudha. Wanagaraachilla asirratti yaadonni adda addaa ni jiru. Gooftaan keenya si'a meeqa shittoo dibamee kan jedhu ni jira. Akka kitaaboleen qulqullaa'uun barreessanitti seeraan nama laaleef si'a 3 dibamee si'a 3dha yoom dibame kan jedhu tokko jalqabuma akka tajaajilatti eegaleen dibame. Tajaajiluma akka eegaleen jechuudha. Bakka 9 jedhamtutti dhaka inni dibame ndaa'um yeroo sana Yohaannis cuuphaan iyyuu hin duune Yohaannis cuuphaan mana hidhaa jira yeroo sana jechuudha yeroo inni dibame isa jalqabaa jechuudha eewutu dibee ishee cubbamtuu kanatu dibe dubartittii ishee cubbamtuu kanatu dibe jechuudha isa lammaffaa immoo torbee faasikaan guyyaa 6 hafaa jedhee guyyaa 6 dura dibamee jedha kitaabni qulqulluun jechuudha inni lammaffaa roobii yookaan immoo faasikaan guyyaa 2 hafaa jedhee sadansaa akkasitti galmeessera kitaabni qulqulluun waan ta'eef badaama waan wal nama intini jedhu hin qabu isa kana keessa yeroo keenya yoo gubuu dhiifne baay'ee gaariidha jechuudha walumaa galatti guyyaan kun guyyaa kanaanii kan fakkeeffamudha kan waamamu moggaafamedha jechuudha inni arfaffaan guyyaa kamisaati kamisni immoo moggaasa 4 qaba gabaabsinee gaafa laallu gooftaan keenya halkan sana dhiphina isatti dhufaa jiru gidiraa isatti dhufaa jiru beeka waan ta'eetiif jechuudha waan fuuldura isaa jiru waan beekuu fi waan sana keessaa darbuudhaaf waan sana danda'e simachuudhaaf amma yeroo tokko qormaata natti hin fidin jechuun kiristaanummaaniti. Yaa qormaatatti akka hin galleef kadhadhaa jedhama jedheera gooftaan keenyas qormaatatti akka hin galleef kadhachuun hin barbaachisa garuu immoo qormaatni yoo dhufe immoo keessa akka nan darbuuf cimina naa kenna jechuunis immoo barbaachisaadha. Gooftaan keenya isa sana dhaqoo qormaanni akka dhufu beeka. Akka itti deemaa jiru beeka fuuldura isaa maal dukkanni akkamii akka jiru beeka seefiin akkamii akka jiru beeka kanaaf keessa akka darbuudhaaf dandeettiidhaaf kadhatee jechuudha kana gaafa jennu waaqa dhoomaaf kadhatee ofiin keen darbuu jechuu kan jedhan jiru gowwoonni tokko foon uffatee jira waan ta'eef ammas nama ta'ee jira waan ta'eef bakka keenya bu'ee jira waan ta'eef nu ta'ee jira waan ta'eef jechuudha nu ta'eetu waa'ee keenya bakka keenya bu'ee kadhataa jira jechuudha yookaan immoo akkasumas kadhannaa nu barsiisuudhaaf yeroo gidiraatti adeemnu yeroo dhiphinatti adeemnu akka nuti
dursine isa kadhannuuf yookaan isa waammannuuf guyyaan itti kadhannaa godhate yaadachuudhaan kamisa kadhannaa jedhamti yookaan immoo kamisa magariisaas jedhamti jechuudha. Bakka ataakiltii yookaan immoo bosona keessatti dhaqee waan kadhateef jechuudha. Inni kan biraan guyyaan itti kasoominaan miila duuka bu'ootaa dhiqee waan ta'eef hitsibate hamus yookaan immoo kamisa miila dhiqannaa kamisa dhiqannaa jedhamtees immoo hin beekamte jechuudha. Guyyaa sana galgala gooftaan miila garboota isaa barsiisaan miila barattoota isaa uumaan miila uumamtoota isaa guyyaatti dhiqedha jechuudha. Kasoominaan gadi jedhee jechuudha. Mudhii isaa hidhatee dhiqee indaa'uun achi keessatti nama lama laalla. Nama lama Yihudaa fi Phexrosin. Phexros tiitinnaadhaan yookaan kasoominaan nan dhiqxuu jedhe. Yihudaan immoo maalla dhibdeedhaan miila isaa irra kaatee jalqabatti qabate. As keessatti waa lama Yihudaarraas wanti barannu jira, Phexrosisaas wanti barannu waan gaariif waan hamaan jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Phexros san dhiqxuu gaafa inni kaalaattabku kan egaa fantaa'e iddil fantaa'e ilmi woon sin dhiqu ta'ee naa wajjiniin qoodan qabdu. Namni Kiristoos hin dhiqne Kiristoosii wajjiniin qoodan qabu har'as ta'e jennaan jechuudha. Kiristoos cubbuu keenya irraa nu dhiquu qaba Kiristoosii wajjin tokko ta'uudhaaf. Yakka keenya irraa balleessaa keenya irraa nu dhiqamnuu qabna jechuudha. Harka eenyutti harka Kiristoositti jechuudha. So kanaatiifi kamisa dhiqannaa jedhamaa jechuudha. Achumaan immoo itti fufee immoo achuma jalatti isinis kana raawwadhaa jedhee immoo kan akkuma barsiisaa keessan ta'ee osoo hin jiru miila keessan akkuma hin dhiqe gooftaa keessan ta'ee osoo hin jiru miila keessan akkuma hin dhiqe uumaa keessan ta'ee osoo hin jiru miila keessan akkuma hin dhiqe gadi jedhee akkuma hin dhiqe kasoomina kana immoo narraa baradhaatti sun walii keessaniif godhaa jedhee immoo ajajeera waan ta'eef kamisa ajajaas hin jedhamti. Kamisa ajajni itti kenname jedhamtees ni beekamti. Inni kan biraan kamisa qurbaanaa yookaan immoo kamisa icciitiis hin jedhamti. Guyyaa kana icciitii fooniif dhiiga isaa kan inni murteesse kun foon koodhaa nyaadhaa kun immoo dhiiga koodhaa dhugaa jedhee guyyaan itti kennedha waan ta'eef faasikaa kakuu haaraa yookaan immoo buddeen jireenyaa isa kakuu haaraa buddeen bilisa ba'u isa kakuu haaraa guyyaan itti hundeesse waan ta'eef kamisa qurbaanaas jedhamtee ni beekamti jechuudha. Kun hundumtiyyuu wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 hanga 30tti ni arganna jechuudha. Maarqos 14 irrattis Yohaannis 13 irrattis Luqaas 22 irrattis isaan kun jiru jechuudha. So kanaaf waan intini miti jechuudha. Inni shanaffaaniif inni xumuraa inni shanaffaan dhiifama guyyaa jimaataati. Guyyaan kun immoo jimaata fannoo jedhamtee beekamti. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dhala namaa fayyisuudhaaf gidiraawwan hedduu dhalachuu isaa irraa kaasee argaa ture yeroo inni itti raawwate jechuudha. Guyyaan itti raawwate jechuudha. Garafamee dhiitamee mootii samiif lafaa ta'ee osoo jiru abbaa murtii samiif lafaa ta'ee osoo jiru abbaa murtii biyya lafaa abbaa murtii mootii biyya lafaa fuuldura guyyaan itti dhaabbate guyyaa itti tufame bakka guyyaan akka shiftaa yookaan wambadeetti lakkaa'ame akka hattuutti lakkaa'ame wanti isaaf hin taane wanti isaaf hin malle hundumtiyyuu guyyaa isaaf dhiyaate jechuudha. Guyyaa itti eenyummaan isaaf hin jedhamne guyyaa itti isaaf kennamedha jechuudha. Guyyaan suni dhalli namaa akkuma Museen lafa onaa keessatti bofa fayyinise sana dhalli namaa fannifamuun isarra jira jedhee ofuma isaatii akkuma dubbate guyyaan fannoo irra oole qaraanii irratti ifamee anaa fi addunyaa kanaaf yookaan immoo dhala namaa hundumaatiif jecha gidiraa guyyaan itti arge guyyaa jimaataa yookaan immoo guyyaa fannoo jennee kan beeknudha jechuudha. Akkasumas immoo guyyaa itti dhalli namaa bilisa ba'e si'ol keessa warri jiranis warri biyya lafaarra jiranis garbummaa cubbuu jalaati. Warri si'ol keessa jiran sila dhidhiitamaa jiru lubbuun isaanii warri biyya lafaarra turanis immoo eeggata sanumaaf kaadhimamanii jiru garuu bilisa ba'anii guyyaa kana. Kanaaf guyyaa bilisummaa jedhamtees ni beekamti guyyaan jimaataa jechuudha. Kana fakkaata. Guyyaan itti aanu immoo sanbata duraadha. Sanbata duraa jechuudha yookaan immoo qadaamitti sanbata ishee jennu jechuudha. Guyyaan kun immoo maalidha? Sanbata si'ur jedhamte yookaan immoo sanbata diigamte qadaamee si'ur jedhamte beekamti jechuudha. Sanbata diigamtedha. Maaltu diigamee kan jedhu inni jalqabaa seera qabdi sanbanni kakuu moofaa keessatti seera qabdi. Guyyaa sana namni hin soomu akka seera sanbataatti jechuudha. Soomuun hin jiru waan biraanis hin jiru jechuudha. Garuu guyyaa ishee kana guyyaa ishee himaamaatii keessa oolte qidaamee ishee kana jechuudha. Jimaataa fi sanbata isa guddaa gidduu jirtu kana garuu hin soomamti jechuudha. Sababiin isaa maaliif uumaan samiif lafaa nuuf jecha du'eetu boolla keessa jira waan ta'eetiif sana yaadachuudhaaf gidiraa sana yaadachuudhaaf soomamte jechuudha. Kanaaf isheen hin soomamne waan diigamtee soomamteef sanbata diigamtee yookaan immoo sanbata shaaramtee jedhameetu moggaafama. Akkuma kanallee xalayaan du'aa daabiloos addaamiif barreesse yookaan immoo waliigalteen du'aa addaamiif daabiloos gidduu turre kan inni itti diigamedha guyyaan sun jechuudha. Si'ol keessa kan jiru jechuudha. Yordaanos keessa kan jiru gaafa cuuphaa akka diigame beekamaadha. Si'ol keessa kan jiru immoo guyyaa kana waan diigamee fi
bakka qidaamee diigamte jedhamee illee hin barsiifama jechuudha. Si'uur jechi jedhu fakkeenyaaf amma Amaariffa keessatti tariiti siini gosa lamatu jirti waan ta'eef si ishee asii ol luka sadiitiin yoo barreeffame hiika addaa kenna. Magariisaa yookaan immoo lalisaa akka jechuudha jechuudha. Kunis immoo guyyaa kana abboonni qaaxemaa yookaan immoo allaadduu yookaan immoo marga lalisaa fudhatanii mana kiristaanotaa irra deemanii kiristaanota gammachuu kan itti ibsan. Gammachuu kiristaanota guyyaatti labsanii jechuudha. Kun immoo maalirraa dhufee kan jedhu seera kakuu moofaa keessatti baranoo kan ture gugeen sun bishaan badiisaa hir'ateera gadi bu'eera kunoo wantoonni lafarra turan mul'ataniiru jechuudhaaf allaadduu sana fiddee agarsiisuu ishee sana fakkeenya godhachuudhaan manni kiristaanaa hin barsiisti jechuudha. Akka waliigalaatti egaa torbeen kunii gabaabsinee sa'aatii keenyatti fayyadamuuf gaafa kaasnu tokkoon isaa kana fakkaata akka waliigalaatti jeneraalii gaafa laallu akkuma dura tuqne bara kakuu moofaatti fakkeeffama. Bara kakuu moofaatti fakkeeffama gaafa jennu garuu hojiin Kiristoos inni kakuu haaraa dagatamee yookaan immoo hafee miti. Isa kanas immoo yaadachuu danda'u qabna. Namoonni tokko ta'ee jedhaniima bakka bara kakuu moofaatti fakkeeffamu waan ta'eef torbee kana keessa kakuu moofaa keessa jirra waan ta'eef wanti kakuu moofaa haaraa keessa raawwatame hojiin fayyisuu Kiristoos akka guutummaan guututti hiika dhabe yookaan immoo gatii dhabetti kan ilaalan jiru jechuudha. Ta'uun qabu akkas ta'uun qabu. Manni kiristaanaas akkas hin jettu. Manni kiristaanaa wanta hundumaa basiraatii hun jedhamti illee Phaawulos wanta hundumtuu sirnaan haa ta'u seeraaf sirnaan haa ta'u jedhu akkasumatti gooti manni kiristaanaa malee waan akiraara ta'anii yookaan immoo waaqa xabbaaqee immoo maal jedhu kan fariisotaa jechuudha. Akkasanaatti akka fariisotaatti seeraa intini goote manni kiristaanaa eenyuun iyyuu hin gidirsitu waan ta'uu qabu waan Kiristoosii wajjin hin deemuu qabu waan Kiristoosiin ibsuu qabu irraa raawwachiisti ijoollee ishee isa kana immoo beekuu danda'uu qaba kiristaanni kamiyyuu jechuu barbaadetanii kanuma.